maaliif yeroon dheeraan kun waggaan kumni ja'a maaf isa barbaachise? Obboleessi keenya gaafii gaarii gaafate. Rabbiin olaane humna guddoo jabduu waan qabuuf maaliif humna isaa tana fayyadamee gara dachii dhufee ilaalchota dogongoraa takkaa waldhabbii tana cufaa hin furre? Maaliif nu qormaatuudhaaf waggaan kumni ja'a ol isa barbaachise jee gaafate. Gaafii bareedduudha. Quraanni akkana ja'a. Rabbiin osoo fedhe nama dachiirra jiru hundaa'u muslima godhuu danda'a ja'a. Quraanni waan kana bakka hedduu dubbatee jira. Kana jechuun yoo fedhe namni hundinuu akka Rabbii olaanetti amanan godhuu danda'a. Garuu Quraanni suuraa 67 suuratul mulk ayata 2 irratti akkana ja'a. Alladhii khalaqa al-mawta wal hayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbiin du'aa fi jireenya uume. Isinirraa eenyu akka toltuu dalagu laaluuf takkaa'u isin qoruuf ja'a. Wanti ati amma jechuu jirtu kun maal seete? Nuti mana barumsaa dheenee barachuu jirra. Waggaa 10 booda qormaata biyyoolessaa SSE board, CBSE, IGCSE waan qoramnuuf maaliif barsiisonni amma nu qormaatan? Maaliif nama hundaa'u qorumsan dabarsin akka nama jiruuti fakkaata?